oduu magaalaa Amboo irraa amma nu dhaqqabde isinitti himna. awwaalii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti yeroo amma kana geggeeffamaa jira. awwaalii kun kan ta'uu deemu sirna awwaalchaa jedhuti bakka isteediyeemii Ambootti ta'uun dhagahamee jira. mootummaan yeroo amma kana magaalii Amboo sodaa hamaa keessa waan jirtuuf hiriirattu dhowaa jedhamee yaadamee waan jiruuf isteediyeemii Amboo waraanii ooraalii 7 ganama kana obboro gara sa'aatii 5 irraa bu'ee eegumsi cimaan godhame. isteediyeemii Ambootti karaan geessu kallattii hundaanuu cufamee jira. kun amma kana oduu magaalaa Amboo irraa dhufte. yeroo ammaan kana oduun kun dhuftetti magaalaa Amboo keessatti awwaalii sirna awwaalchaa Hacaaluu Hundeessaa bakka isteediyeemii geggeeffamaa jiru kanatti reeffi Hacaaluu manirraa fuudhamee gara isteediyeemiitti geeffamee jira. sirna awwaalchaa kan gubbaatti miseensa maatii Hacaaluu Hundeessaatii fi akkasumas firootanii fi warra hiriyoota maatiin affeeree fi hoggantoota mootummaa qofattu irraa argame. dabballeen godina Shawaa Lixaa aanaa hedduu gandoota irraa dhufte isteediyeemii keessattuu argamanii yeroo amma kana maarshiin waraanaa poolisii Oromiyaa sirba dhageessisuuf magaalaa Amboo keessattuu qophaa'aa jira. sirna geegessaa yookaan awwaala Hacaaluu Hundeessaa kan gubbaattu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi akkasumas kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Takkalaa Uumaa argamanii jiranii. qeerroon Amboo Hacaaluu sirni geggeessaa awwaala har'attu haa godhamu malee Hacaaluun waan awwaalamu hin seenu jecha ammaan tana yaamicha guutummaa addunyaatiif dhiyeessaniin Hacaaluun goota Oromooti. gootummaa isaatii fi kabaj isaa malu waan hin argannee fi gumaa Hacaaluu baasuu fi qeerroon Oromiyaa guutuutii fi akkasumas qeerroon addunyaa gubbaa jirtanii haqi Hacaaluu akka argamu sagalee keessan ol fuudha dubbadha jedhanii dhaamicha dhiyeessanii jiranii. isteediyeemiin Amboo yeroo ammaa kanatti waraana ooraalii 7tiin eegamaa jirti. kalee irraa kaasee waraanni mootummaa federaalitii fi mootummaa Oromiyaa magaalaa Amboo dhuunfatanii lakkoofsi poolisiitiif lakkoofsi uummata wal qixaahuun ooluu jedhamee dubbatama jira. kalee galgalaati haga ganama kana oduun kun qindaa'utti waraanii ooraalii makiina 30 oli magaalaa Amboo seenee himamee jira. waraanii ooraalii 30 oli kun keessa waraanii 7 ol yeroo ammaa kanatti isteediyeemiitti karaa geessu kallattii cufaanuu cufame. karaan Amboo seensisu hundinuyyuu cufame. ummati magaalaa biraa irraa hiriira fi dhufuu ni dandahama jedhame. magaalaa Amboo bakka hundattuyyuu snaayiperiin godhame bakka ummatitti wal arguu danda'u yookaan hiriiritti bahuu danda'u hundayyuu mootummaan Oromiyaa poolisii isaati humna addaatii fi akkasumas poolisii federaalitii fi akkasumas waraana biyyaatiin eegamaa jira. kunin haala ammaan tana magaalaa Amboo irraa dhufaa jiru. kalee galgala dhiibbaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi akkasumas hoggantoonni yookaan ammoo dabballeen gandaa godina Shawaa Lixaatiin godhameen maatiin Hacaaluu Hundeessaa OBN gubbaatti dhufe Hacaaluun akka inni Ambootti awwaalame nutti barbaade. kanaafuu karaa keessummoota bana magaalaa Amboolleen keessummaa hedduu simachuu deemti. keessummaa keenya simadhaa jedhanii dubbatanii turanii obboleessi keenya Hacaaluu akka inni dhabne maqaa balleessanii Hacaaluun Oromummaa ganee jedhame Hacaaluu ijjeessisanii jedhee waan fakkaata dhaamsa karaa OBN qophii afaan Oromootiin maatiin Hacaaluu Hundeessaatti dubbatee jedhamee odeeffamaa ture. kun kanumaan odoo jiru kalee odoo gaafiif deebiin kun OBN duraan hin kennamin durattu ejjannoon maatii Hacaaluu Hundeessaatii fi akkasumas ejjannoon qeerroo Ambootii fi Shawaa Lixaa Hacaaluun goota Oromooti. Oromoo hundattuu waliin dhabe magaalaa Finfinneetti awwaalamuudhaan kabajii isaa malu kennamuu qaba jedhee ejjannoo qabatee ejjannoo kanattu ka dallananii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa nama bakka mana Boo'aa yookaan ammoo mana maatii Hacaaluu durattu argama akka inni bittinneessu waraan isaa ajajee ture. bifuma suniini tarkaanfii waraanii mootummaa fudhateeni namni 3 bakkuma sanittu ijjeefamuun ni yaadatama. nama 3 keessaa tokkini dubri Hacaaluu Hundeessaa yoo ta'u ka lammaffaa ammoo hiriyyaa Hacaaluu wajjin dhalatee guddatu ta'uun beekame jira. ka sadaffaa ammoo nama ollaa Hacaaluu ta'uun beekame jira. ejjannoo
tarkaanfii mootummaan kalee fudhateen namni sadii battalumattu bakkuma sunitti tarkaanfii mootummaan fudhateen ijjeefame namni madaawaan keessa namni afuri hospitaal Amboo yoo deemu du'uun isa mirkanaa'ee jira. Kalee Hacaaluun Finfinneetti awwaalama malee Ambootti awwaalam falmii jedhuun lakkoofsi nama du'ee torba ta'uun himamee jira. Yeroo ammaa kana tarkaanfii kalee mootummaan warri bo'aaf dhufe mana Hacaaluufaa turan irratti fudhateen namni 28 kamadaahee manneen yaalaa Ambootiif naannoo Amboottu yaalamaa jiranii namni 23 madaahee namni torba lubbuun isaa darbuun maddii odeeffannoo nu kenne magaalaa Amboo irraa nu gabaasee jira. Dhiibbaa kan keessattuu nama akkasii awwaala fi didee Hacaaluun Finfinneetti awwaalam jedhu mootummaan Oromiyaa tarkaanfii irratti fudhate nama hagasii ijjeesse nama hagasii madeesse maatii Hacaaluu dirqiidhaan Finfinneetti awwaalamuu qabaa jedhamee jira. Kanaan walitti qabatee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisatii fi bulchaan magaalaa Finfinnee Hacaaluu yaadannoo isaatiif siidaa guddaa fi akkasumas galma yaadannoo guddaa magaalaa Finfinnee jiddu galeessa keessatti ijaaruu fi waadaa seenanii jiranii. Hacaaluun Finfinneetti awwaalamee jennaan Ambootti awwaalamee jennaan maqaan isaa Barbaraa fi Finfinnee keessatti akka mul'atu siidaa fi galmi maqaa isaatiin ijaarame jechuun maatii isaatiif waadaa seenanii jiranii. Qeerroon Amboo oduun kunini du'a Hacaaluu dagachiisuu fi warri Hacaaluun akka Finfinneetti awwaalamuu fi haamilee dhabe dandeetti dhabe siidaa Finfinnee keessatti mootota isaanii Habashaa biratti ijaaruu fi onneellee dandeettillee gahumsallee hin qaban jechuun murtiin warra siyaasaaf jecha murtii darbe murtii sobaati fi kanama yeroof tasgabbeessuuf jedhan malee waadaa guutamuu miti jedhamee jira. Kun odeeffannoon Amboo irra dhufe yeroo ammaa kana Amboon miira dallansuutii fi Amboon miira xiiqitiin guutamtee jirti. Sirni awwaalcha Hacaaluu Hundeessaa isteediyeemii Ambootti yeroo ammaa kana raawwataa jira. Adeemsi kun garamitti akka deemu hin beekamne sirna awwaalcha malee awwaalii isaa harratti ta'uu baachuu dandaya. Haali ammaan kan jiru Hacaaluun awwaalamuu fi hayyamsiisa hin fakkaatu jechuun maddii oduu kenna magaalaa Amboo gubbaa nuu kenne nutti himee jira. Daawwattoota keenya kanaan walitti qabatee asii Minisoota keessatti Oromoon falmii cimaa godhee jira. Falmii Oromoon magaalaa Minisoota adda addaa keessa jiraatanii keessattuu magaalawwan lakkuu keessa jiraatan godhaniin waajirri OBN International OBN jechuun televezyiinii mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu dameen isaa ka Minisoota barbadaahee jira. Yeroo dameen isaa barbadaa'e kanatti hojjettoonni OBN ka turan hundinuyyuu osoo falmitoonni yookaan ammoo mormitoonni OBN dhufanii waajira cabsuun durattu waajira gadhiisanii akka bahanii himamee jira. Warri miseensota boordii waajirri kun eegii caccabeen boodattu miseensa poolisii Minisoota qabatanii dhufuudhaan miidhaa dhaqqabee fi akkasumas warra biiroo kana cabsee seeratti dhiyeessinaa jedhanii mootummaa wajjin taanee hojjenne tarkaanfii fudhanne jecha odeessaa akka jiranii hojjettoota OBN'tti waliin warri dhiheenyi qabanii odeeffannoo kan nuu kennanii jiranii. OBN waajirri isaa kan Minisootatti argamu guutuma guutuu barbadaahee jira. Karaan guddichi magaalaa Minisootaatiif kutaa Minisootaatiif akkasumas Ameerikaa lixaatiif baha walitti fidu Highway 94 yookaan Interstate 94 jedhan falmitoota Oromootiin cufamu gabaasamee jira. Gabaasi kun maddeen oduu Ameerikaa hundaan wal harka fuudhamee gabaafamaa jira. Kun oduu guddoodha. Karaan kun har'a mormitoota hiriira Oromoo mootummaa Abiyyi gubbaatti bahameen cufamee jira. Kanaan walitti qabatee pirezidaantiin Minisootaas dhaamsi gaddaa dabarsanii Hacaaluun nama sirbi isaatiin addunyaa jijjiiree bakka jirtutu boqoddi Oromoo jajjabeen isinii hawwaa jedhee jira. Bulchaan magaalaa guddittii Minisootaa Kaaseen Poolilleen madda oduu gaddaa yookaan ammoo dhaamsi gaddaa dabarfatee jira. Akkasumas bakka buutonni kutaa Minisootaa Ilhaan Umaris oduu gaddaa dabarfachuun ni yaadatama. Oduu Oromoon falmitoonni karaa cufuu kanaa fi akkasumas hiriirii isaan godhan kun xiyyeeffannaa miidiyaa Ameerikaa keessattuu kutaa Minisootaa akka malee argachuun isaa himamee jira. Oduu biraatiin siidaan Haayile Sillaasee mootii Itoophiyaa kan duraanii kan Londanitti argamu caccabu BBC'n gabaasee jira. Kunis oduu addunyaa xiyyeeffannaa guddaa argatee jira.
caccabuun kunni aadaa siidaaleen cunqurfamoo biyya adda addaa keessattuu caccabanii wal fakkaata ka jedhe maddii BBC warra siidaa kan cabse akkamiin akka inni cabee fi qormaatii ka godhamta hullee BBC'n dubbatee jira. Garuu siidaa kan caccabsuu danda'e mormii Itoophiyaa keessattuu ka'e keessattuu weellisaan Oromoo beekamaan Hacaaluu Hundeessaa wajjin hidhachuu ta'uu BBC'n gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo amma gara oduu biyyattuu isin deebisna. Yeroo ammaan kanattu ka shororkaahee jiru mootummaan Abiy Ahmed waraan isaa magaalaa Finfinneetii fi karra magaalaa Finfinneettu seensisu karaa afraanunu du'aa fi awwaala Hacaaluu Hundeessaatiin walitti qabatee balaa uumamuu danda'u irra magaalaa Finfinnee ittisuu fi waraana guguddaa taankii dabalatee balbala karra afraan Finfinneettu bobbaasuun isaa himamee jira. Waraanii bobbahee kunini karaa baha Oromiyaatiif akkasumas kibba Oromiyaatiif gara lixa Oromiyaalletti bobba'uun himamee jira. Waraanii kun meeshaa gurguddaa taankii fi akkasumas meeshaa xayyaaran samii gubbaa buusanii warra hiriira bahee kana gayaa ka waan tokko kan qabiratti akka inni bobbahu godhamee jira. Kun jechuun Abiy yeroo ammaan kana karaa nagayaatiin uummata to'achuu dadhabee waraanattuu fayyadamuun isaa kufaatii mootummaa isaa kan agarsiisu jechuun warri xiinxalaa kennuu dubbachaa jiranii Abiy ijjeesu jechuun mo'atamuudha jedhee jira. Ijjeesaa jalqabee jira. Kun ammoo nama badhaasa Noobeelii nagayaa argatee fi mo'atamuu dhugumaa nu garsiisa jechaa jiru. Akkuma ganama kan gabaasnetti waraanii taankii fi akkasumas meeshaa gurguddaa bira hidhatee masaraa biyyaalessaa 4 kiiloo 5 kiiloo 6 kiiloo karaa Awaareetii fi akkasumas karaa Dirree Masqalaatii fi karaa Kaasaanchis geessu gubbaattu maraa yookaan ammoo taankiin oofamaa ture. Kunini karaa tokkooni mootummaan Abiy akkam akka inni sodaate agarsiisu, karaa biraatiin ammoo humni waraana harkaa qabne jedhe uummata sodaachisuu fi maal inni itti fayyadamu ta'uun himamee jira. Odoo kan irratti dubbachaa jirru kalee halkan guutuu masaraa biyyaalessaa 4 kiiloo fi akkasumas gara Piyaassaa keessatti rasaasii odoo addaan hin dhaabanne halkan qixxeerraa kahee rasaasii dhukaafamaa ture. Maddi rasaasa kanaatii fi dhukaasa kana maal akka ta'e hin beekamne. Haa ta'uutii malee kun jechuun yeroo ammaan tana sodaa waraan keessa jiru ta'uu danda'a yookaan ammoo uummata magaalaa Tarsiimoo ittiin shororkeessan yookaan ittiin sodaachisan ta'uu ni mala jedhamee jira. Kalee galgala waajjira muummichi ministeeraatii fi akkasumas Piyaassaa naannoo kan hundattuyyuu dhukaasni guddaan dhagahamaa bulee haga halkan keessaa sa'aatii 3 fi wadakkatti. Kun oduu Finfinnee irraa dhufaa jirtu kana walitti qabatee maddii oduu Reuters akka gabaasetti waraanii kashilabboota ka magaalaa Finfinnee keessatti gurmaahee qawwee qabatu kutaa magaalaa Finfinnee adda addaa keessattuu shororkeessaa jira. Gochi waraana jechuun farra Oromoo fakkaatu kun bifa tokkoon poolisii wofii akkasumas waraana biyya wajjin ka qindaa'e akka inni fakkaatullee gabaasamee jira. Reuters warra kana ijaan argee gabaasa kan kenne akki dhageenyetti warri hidhattoota nafxanyaa ka Finfinnee Oromoo irraa ittisuu fi Hacaaluun akka Finfinneetti hin awwaalamne godhuu fi akkasumas siidaan Minilikii Oromoon cabsuu dhufte ka akka hin cabsamne godhuu ka Izeemaa fi Abin Faati dhaabbileen adda addaa akkasumas Biltsiginnaa wajjin tahanii qopheessanii kutaalee Oromoon itti baay'attu Finfinnee keessatti tarkaanfii cimaa fudhatanii kondominiyeemii Oromoon keessatti galtu kan akka Labuu, kan akka Jamootii fi Galaanii fi akkasumas ganda qarqara Finfinnee ka Oromoon keessatti baay'attu gubbaatti miidhaa hedduu dhaqqabsee jira. Namilleen du'ee jira. Kanaan walitti qabatee poolisiin koomishiniin Finfinneetiif akkasumas federaalii warra waan kan gurmeessi jechuudhaan shakkee hoggana paartii Baalderas ka ofiin jedhee Iskindir Naggaa to'annoo jala oolchuu miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Kanaan duratti yeroo Jawaar Mohammad hidhame akka Oromoo irraa falmiin guddaan hin kaane fi Jawaar qofa miti nama maarallee hin Iskindir Naggaallee wajjin hinaa jettee Biltsiginnaan karoora qabaachuu gabaasa kennaa ka 7 duratti dhiyaate keessattuu gabaasne turre. Yeroo amma kana Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhamee karaa irraa gorsuu fi Iskindir Naggaallee jechuun ifaan dubbii balleessuuf hidhanii jiranii.
Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana Oromoon mana bahuu hin dandeettu waraanii magaala keessatti gurmaa'ee akka fedhe socho'aa jira garuu hoggana waraansanii hiinee jechaa jiranii kun jechuun ka waraan gurmeesse biltsiginnaadha akka Oromoon magaala Finfinneetti dhufte hiriir hin baane soda Oromoo ka qabirra ta'uun isaa himamee jira. Kun kanumaan adoo jiru qeerroon tuulamaa ka qarqara Finfinnee marsee fi ka abbaa biyyummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irratti goonfachuu barbaadu mootummaan milishaa uummataa ka jedhu yookaan ammoo kashlabboota ilaalcha farra Oromummaa qabanii ka Finfinnee keessatti gurmeesse saniin Oromoo roorrisuuf doorsisuuf miidhuuf ejjeesuu dhaabnaan qeerroon tuulamaa karra Finfinneetti seensisu hundaa cufuun Finfinneen akka aadabamtu godhaa jechuun mootummaan tarkaanfii farra Oromootii fi warra jechuun itti fayyadamee uummata Oromoo itti roorrisu kan dhaabu baannaan qeerroon tuulamaa tarkaanfii hamaa ka fudhatu tahuu gabaasii keessan nu dhaqqabee ibsee jira. Qeerroon qarqara Finfinnee ka karaa lixaa ka burraayyuu ka karaa kibbaa ka aqaaqee fi qaallitti ka karaa dhiyaa ka sandaaffaa ka shanootii fi karaa bahaa jechuun kiyyaa akkasumas ka karaa lixaa ka sabbataatii fi karraa qoree fi haga walisoo deemu yoo mootummaan Finfinnee keessatti Oromoon xiqqoo Oromoo marsee akkasitti sodaachisaa jedhu Finfinneen Oromoon marfamuu dagachuu hin qabanii kanaafuu qeerroon tuulamaa goota isaa eegi waan isaa malu godhee dubbii sun karaarraa gorfateen duubatti Finfinnee balbala isiin qabdu hundaayyuu itti cufuuni Finfinneen akka jilbeeffattu ni goonaa jedhee qeerroon tuulamaa dhaamsa nu erge nutti jira. Qeerroon tuulamaa kunini injifannoon nu goone akkaataan nu mootummaa aangoo irratti hin buusne ka waggaa lamaan dura tahe dagatamuu hin qabu jechuun ibsa nu barreeffameeni nutti himamee jira. Kunini ejjannoo qeerroo tuulamaati. Yeroo ammaa kana mootummaan tuulama waliin jira kijibaanii tuulama fayyadamuullee yaadu qeerroon tuulamaa Oromoon Finfinnee keessatti miidhamaa jira kan obsine hin laallu tarkaanfii barbaachisaa fudhannu jechuun qeerroo Finfinnee keessa warri Finfinnee keessa qeerroo marsin jedhu Finfinnee keessatti marsuu deemnaa jedhanii jiranii. Kanaan walitti qabatee qeerroon Harargeelleen dhaamsinu ergeeni mootummaan meeshaa waraanaa gurguddaa fi taankii isaa yoo gara Harargeettu bobbaasee falmii ummatii ammaan kan dhiyeessaa jiru humnaan irra aanaa jedhu taanaan tarkaanfiin isaan fudhachuu deeman akka malee cimaa akka taate dubbatanii jirani. Yoo Hacaaluu Hundeessaa Finfinneetti awwaalamee kabaji isaa malu hin arganne yoo ka Jawaar Mohammadiitiif warri hidhame gadi hin dhiifamne yoo mootummaan komaand poostii Oromiyaa keessaa ijjecha Wallaggaaf Gujii ka hin dhaabne taate aangoo isaa seera al dheereffachuu ka hin dhiisne taate qeerroon Harargee tarkaanfiin inni fudhachuu deemu cimaa tahaa keessattuu waraana Oromiyaa keessatti Harargee keessatti meeshaa gurguddaaniif deeggaramee uummata gubbaatti miidhaa dhaqqabsuuf yaadu sochii isaanii ugguruu fi karaa akka inni cufuufu boba'aan Jabuutii irraa baaburaaf makiinaan akka hin seenne godhuuni Itoophiyaa sochii isii ka boba'aa ugguruuni diinagdee biyya suni laamisheessuu dandeenya. Kanaafuu mootummaan tarkaanfii humna irra gara mariituu deebi'ee gaafii uummata Oromoo daddaffiin deebisuu qabaa jechuun qeerroon Oromiyaa bahaa dhaamsinu erganiin dubbatanii jiranii. Yoo akkas hin taane qeerroon Oromiyaa bahaa boba'aa Oromiyaa fi Itoophiyaa seenuu hundayyuu ka dhaabuu dandayanii yoo mootummaan boba'aan irra dhaabbate waraan isaa olii gad fiigee nu adabuu hin danda'u yookaan tarkaanfii irra fudhachuu hin danda'u tarkaanfii kana fudhannaa jedhanii qeerroon Oromiyaa bahaa dhaamsa isaaniitiin akeekkachiisanii jiru. Kuni kanumaan odoo jiru magaalaa adda addaa keessatti